Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii daawwannaa guyyoota 5 Masriitti taasiseen booda gaaffii fi deebii miidiyaa biyya Masrii Kaayiroo Niwus wajjin taasiseen gaafa Afrikaatti jiddu seentummaan biyyoota alaa rakkoo walxaxaa naannichatti uumamtu ni ammeesti malee hin furtuu jechuudhaan dubbate. Annisaan Niikularaa Itoophiyaan oomishtu kan dhimma waraanaatiif oolu osoo hin taane kan dhimma misoomaatiif oolu ta'uusaa himamuun annisaan Niikularaa oomishuun biyyattiidhaaf hedduu barbaachisaa ta'uusaa ibsamee jira. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii Assabiin tiisatti Asmaraa akka hin dhabne qondaalli waraanaa olaanaan amma ambaasaaddarri Keeniyaa Jiriiraar Baacaa dabalee akeekkachiise. ወስዳቸዋል ያኔ የተናገራቸው የለም Godina Arsii keessatti hordoftoota amantaalee adda qooduudhaan dhibbaawwan irraa gahaa jiran akka balaaleffatuu fi tokkummaa sabichaa akka gufuu ittiin taaneef hawaasni eeggachuu akka qabu kominikeeshiniin godinichaa beeksisee jira. Buufanni xiyyaaraa idilaa addunyaa Bishooftuu yeroo xumurametti dinagdee daldala cimaa Afrikaa jabaa akka ta'u himamee jira. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakkuma jirtan maratti isin haa ga'u. Guyyaan irraa sadaasa 4 bara 2025 kanneen asii olitti dhageessan hangafoota oduu keenya har'aati amma bal'ina oduu isinitti. Hasawa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad dhimma buufata galaana Assab laalchisuu walgahii paarlaamaan irratti dubbate hordofuudhaan guyyaa lammeessatti daawwannaa guyyaa 5 kan Masriitti taasisee guyyaa irraa Isaayyaas Afwerqii gara biyya isaa Asmaraatti deebi'eeti jira. Biyyoonni ollaa furmaata biyya keessaa argachuuf jiddu seentummaa alaa irraa fagaatanii hojjechuu akka qaban himuudhaan biyyoonni gaafa Afrikaa rakkoolee isaanii furuudhaaf tasgabbii naannawaa mirkaneessuudhaaf yoo bakka waliif kennanii malaa fi dammaqinaan mari'atan qofa jechuudhaan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii gaaffii fi deebii miidiyaa biyya Masrii Kaayiroo Niwus wajjin taasisee irratti dubbateeti jira. Pirezidaantiin Eertiraa haasawa isaa keessatti biyyoonni gaafa Afrikaa rakkoo keessoo isaanii qaamota alaa naquu hin qaban matuma isaaniitiif walitti dhufanii furuu qaban haa ta'u malee nageenya buufata galaanaatii fi laggeenii mirkaneessuudhaaf biyyoonni alaa itti gaafatamummaa qabu jechuudhaan dhimmoonni akkanaa dhimmoota idil addunyaa laallatulleedha jechuudhaan dubbate. Biyyoonni ollaa kan akka Soomaaliyaa, Yaman, Suudaanii fi Suud Arabiyaan qarqara galaana isaanii eeguuf dandeettii waan qabaniif qaama alaa kan isaan hin barbaachifne ta'ullee pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii haasawa taasiseen dubbateeti jira. Biyyi takka buufata galaanaa akka eeyyamtuuf sababni dirqisiisuu kamuu akka hin jirre kan dubbatu pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii biyyi tammuu dantaa biyya tokkoo mirkaneessuuf akka hin dandeenyes dubbateeti jira. Kana malees pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii bu'aa marii isaa Masriitti taasisee hoggaa ibsu mul'anni Eertiraa fi Masrii dhimma kanarratti dhibbantaa 100 hanga dhibbantaa 200 akka wal simsisu hime. Kunis filannoo mootummaatiin odoon taane uummatuma naannichaatiifuu barbaachisaa tahuu pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii dubbateeti jira. Guddina dinagdee Itoophiyaa mirkaneessuuf teekinooloojiin Niikularaa daran barbaachisaadha kan jedhan ministeera Deetaatti tajaajila kominikeeshinii mootummaa kan ta'an obbo Kabbadaa Daansisee Itoophiyaan annisaa bishaanii qilleensaa fi aduurraa argattu dabalataan annisaan Niikularaa daran akka ishee barbaachisuuf dubbatanii jiru. Annisaan Niikularaa maddisiisuu qaama ol ka'iinsa Itoophiyaa ta'uusaa kan eeran keessumattuu egeree Itoophiyaa fi dhiyeessii annisaa amansiisaa ta'e horachuu keessatti annisaan Niikularaa biyyattiidhaaf daran murteessaa ta'uusaas dubbatamee jira. Annisaan Niikularaa maddisiisuu hunda caalaa filatamaa fi guddina biyyaatiif bu'uura kan jedhame yoo ta'e dinagdee magariisa Itoophiyaa hojiirra oolchaa jirtu qorannoo fi qo'annoo dhaabbilee garaagaraa keessatti gahee annisaa Niikularaa filatamaa ta'uusaas eeramee jira. Itoophiyaan annisaa Niikularaa misoomsuuf oolu malee kan dhimma waraanaaf oolu hin oomishtu kan jedhame yoo ta'u annisaa Niikularaa oomishuun biyyattiidhaaf hedduu barbaachisaa ta'uusaa ibsamee jira. Hojiileen hojjetaman hundinuu dantaa biyyaalessaa bu'uura kan godhatanii hundaa fayyadaman malee dhimma murannaa yookaan dhimma garee muraasaa qofa akka hin taanes lammiileen hundinuu hubachuu akka qabanis waamichi dhiyaatee jira. Teekinooloojiin Niikularaa ammoo guddina dinagdee Itoophiyaa murteessaa fi daran barbaachisaa ta'uusaa haala adda durummaadhaan kan ibsame yoo ta'u fedhiin annisaa guddina dinagdee Itoophiyaa gitu argachuuf annisaan Niikularaa argamu madda filatamaa fi murteessaadha jechuudha. Obbo Kabbadaan turtii faana poodkaastii waliin taasisaniin dubbataniiru. Dhiyeenya kana waa'ee Assab irratti yaada cimaa kan kenne Jeneraal Baacaa dabalee ammas waa'ee Assabii fi Eertiraa laalchisuudhaan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqiitiif ergaa jabduu dabarseeti jira. Isaayyaas Afwerqii Assab tiisutti Asmaraa akka hin dhabne if eeggachuu qaba jechuudhaan Jeneraal Baacaa dabalee dubbateeti jira. Isaayyaas Afwerqii shayxaana lammiilee nagaa keessaa ba'e jechuudhaan kan ibse Jeneraal Baacaa dabalee gocha ammeenya inni Itoophiyaa irratti raawwates bal'inaan kaasuun dubbateeti jira. Assab haa jennuuf nuti Assab Itoophiyaa waan ta'eef jechuudhaan Addii Ababaa fi Asmaraan gowwoomsaa fi gowwoomsa dhalurraa fudhatan yeroo san namni sirri dubbate hin jiru amma garuu Assab deebi'uuf karoorrillee qabameeti jira. Kanaan gurra jiru qaama dhaloota ammaati.
kanaanis uummanni Itoophiyaa guutuu fudhateeti jira jechuudhaan ጄኔራል ባጫ ደበሌ dubbate ነገር የሚል ነገር ነበር ጄኔሬሽኑ የሚጠብቀው። አሁን ደግሞ የኢትዮጵያን አሰብ የሚያስመልስ ጄኔሬሽን ነው ያለው። ስልጣን ላይ ያለው መንግስት የዚህ ጄኔሬሽን ነው። በጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ተግባብተዋል። አሰብ የኛ ነው አይደለም አሁን ጥያቄው እንዴ ጋፊን ጅሩ አሰብ ኬኛ ተው ኢሳው ዶንታኔ አከሚቲ ዴቢ ፈናዳ አሰብ ኤጋ ሁምናን ፍደተሜ ወንቲ ሁምናን ፍደተሜ ከሙ ሁምኑማን ዴቢ ገሩ ሁምናን ዱበቲ ሂንዴቢኑ ጀቹዳን ከናመና ሞቱማ ወሊን ቱምሲና ጀቹዳን ዱበቴ ዲማ ሶቺ ሻቢያ የሮ አማንተና ሲያሳ ኬሶ ኢትዮጵያ ኬሰቲ ራወቻ ጅርቱሌ ጄኔራል ባጫ ደበሌ አከዳ በንጋፈቴ ትጅራ ሻቢያን ሁምነ ኬሶ ሂደቺሱ አከዳብቱ ጋፈቹዳን ዮ ተው ባቲስ አሞ ዲማ የሮቲ ዋንቴፍ ኢፍራይቲስና ጀቹን ዱበቴ ከናመሌስ ጄኔራል ትቺ ኤርትራን አከሚቲ አከቃብሶ nuni biyo asab keenya yero jennu mootummaan Eertiraa mirga bummaa keenya sarbuu akka hin qabne dirqama qabaas jechuudhaan ጄኔራል ባጫ ደበሌ አሳው ጉያራ ታይሴን dubbate ከኢትዮጵያ ዳር ድንበር እጅህን አውጣ ጽምዶን አቁም ለተለያዩ ጽንፈኞች የምታደርገውን ድጋፍ አቁም ይሄን ካላቆም it is a matter of time ማንም ራሱን ይከላከላል እንዴት እንደምንዋጋ godin nersi godina sabafi sabalamnomni gosumma amantaa fi aadaan osoo wali hin qoodin hawaasa tokkummaa fi jaalala waliin keessa jiraataa turan kan jedhan bulchaan godinicha hawaasni godinicha garaagarummaa gosaa fi amantaa osoo hin ilaalle jaalalaa fi tokkummaadhaan waliin jiraatanii misooma itti fufiinsa qabu itti galmeessisiisaa kan turan ta'uu kan addeessisan yoo ta'u qaamoleen hidhatanii socho'an hawaasa waliin jiraatu kana jireenya isaanii booressuuf jecha yeroolee garaagaraa amantaalee garaagaraa dahoo godhachuudhaan hordoftoota amantaa ortodoksii tawaadoo Itoophiyaa irratti godinicha keessa jiraatan irratti miidhaalee rooree garaagaraa qaqqabsiisaa turan akka balaaleffata himuun gochi farra nageenya godinicha keessatti irra deddeebii mul'atus akka balaaleffatanii fi lubbuuleen namoota hedduu galaafatamanii jiraniif gaddi itti dhagahamu kan ibsan yoo ta'u gochi yeroo ammaa finxaaleeyyii maqaa amantii hawaasaa walitti buusuuf godinicha keessatti geggeessaa jiran fudhatama kallattii hundaanuu hin qabu jedhanii jiru. Hawaasni godinichaas duulaa maqaa balleessii finxaaleeyyii hooggansa godinicha irratti geggeessan jiran balaaleffachuun cinatti qindoominaa fi tokkummaadhaan dhaabbatanii kaayyoo diinaa fashaleessuudhaan tokkummaa hawaasaa godinichaa akka eeganis himanii jiru. Misoomni hawaasummaa fi waliin jireenyi tokkummaan uummataa fi sabaaf sablammoota godinichaa ololoota diinaatii fi finxaaleeyyiitiif sekendiidhaafuu hin gufatu kan jedhan bulchaan godinichaa kaayyoo diinaa fi finxaaleeyyiitiif hin kufnu misooma godinaa kenna itti fufsiisna yoo jedhani godina Arsii Bahaa keessatti rakkoolee nageenya yeroolee garaagaraa mudataniin qaamoleen hawaasa hedduu miidhamaa kan turan yoo ta'u as dhiyeenyaa kanas hordoftoota amantaa tawaadoo ortodoksii irratti miidhaawwan raawwateen lubbuun namoota hedduu galaafatamee kan turee fi ji'ootaan duras baadiyaalee godina Arsii Bahaa hedduu keessatti hawaasummaa Oromoo irratti ajjechaawwan garaagaraa qaamota hidhatanii raawwatamaa turuu isaa gabaafameeti jira. Buufanni xiyyaaraa idilaa addunyaa bishooftuu yeroo xumurametti dinagdee daldala cimaa Afrikaa jabaa akka ta'u himamee jira. Buufanni xiyyaaraa bishooftuu ijaaramuun Itoophiyaa wirtuu investimentii guddaa Afrikaa taasisuu keessatti gaheen inni qabu olaanaa ta'uu isaa kan ibsame yoo ta'u yaa'ii investimentii Itoophiyaa fi gamtaa Awurooppaa Faransaayitti adeemsifamaa jiru irratti ministeerri maallaqaa obbo Ahmed Shidee hojii raawwachiisaan olaanaan garee daandii xiyyaaraa Itoophiyaa obbo Masfiin Xaayyasaa fi gorsaa'aan olaanaan ijaarsa piroojeektii kanaatis hirmaatanii jiru. Itoophiyaan buufata xiyyaara idilaa addunyaa bishooftuu ijaaruuf jalqabuun ishee wirtuu dinagdee cimaa Afrikaa akka taatu ishee taasisuu keessatti gahee olaanaa akka taphatu waltajjicha irratti dubbatamee jira. Buufanni xiyyaaraa kun Afrikaatti guddina dinagdee fi tokkummaa biyyoota naannichaa babal'isuu biyyattii roga hundaan hariiroo biyyoota Afrikaa waliin qabdu cimsuu gamatti akka addunyaatti illee buufata xiyyaaraa dorgomaa akka qabaattu ishee taasisuun gamatti Afrikaa irratti illee buufata xiyyaaraa sadarkaa isaa eeggate isaa jalqabaa ta'a jedhamee eegamaa jira. Ministeerri maallaqaa Ahmed Shidee buufanni xiyyaaraa ijaaramu kun guddina badhaadhinaa fi walitti hidhamiinsa idil addunyaaf karra seensaa saaqaa kan jedhan yoo ta'u Eerbaasitti hoogganaan Afrikaa Fardii Koobultuwaanoon gama isaaniitiin gareen daandii xiyyaaraa Itoophiyaa irratti piroojeektiin buufata xiyyaaraa bishooftuu akkuma daandii xiyyaaraa adda duree Emirates Kwaatar sadarkaa idil addunyaatti dorgomaa ta'uuf gahumsa akka qabu dubbachuu isaanii ibsi ministeera maallaqaa addeessee jira.